qubeen afaan arabaa bakka meeqaa baati jennee turre bakka 17 baati jenne. Makhraja 17 qabdi jenne. Makhrajni kun bootaan inni irraa bahu meeqa jenne 5 jenne. Walumaa galatti maal jennee turre qubeen afaan arabaa kun yoo bakki inni irraa bahu kun walitti qabamee kan lakkaa'amu taate 5 jenne. Arraba addumatti arraba yoo jenne, hidhii yoo jenne, kokkee yoo jenne, akkasitti yoo kan lakkoofnu taate bakka 5 baatii jenne. Yoo adda addaan ammoo kan lakkoofnu taate arraba caafii, dalga arrabaati, gubbaa arrabaati jennee akkasitti yoo adda addaan kan qoqqoonnee bakka takkaan bakka inni irraa bahu kan lakkoofnu taate bootaa 17 bahaa jenne. Qubeen afaan arabaa bootaa 17 bahaa jenne bakka 17. Makhraja 17 qaba. Bakki irraa bahiinsaa ammoo 5 jedhe. Tole. Amma makhraja 5 san keessaa tokko jawfiidha. Bakki silaa qubeen irraa baatu bootaan mawduu'a makaarijaa 5 san keessaa bakka makhrajni qubee irraa himamu 5 san keessaa tokko jawfi. Har'aa barumsi keenya asirraa eegala. Tole. Kan makhrajan fil jawfi. Jawfiin makhraja meeqa qabaa? Jawfiin makhraja meeqa qabaa? Kan makhrajan fil jawfi. Jawfiin makhraja meeqa qaba? Lafaa ka. Tole. Fil jawfi makhrajun waahid. Afaan arabaatiin fil jawfi makhrajun waahid. Jawfii keessaa makhraja tokko qofatu jira. Makhrajni jawfii keessaa bahu ona afaanii ka jenne kana keessaa bahu tokko qofa jecha. Tole. Gaafii lammaffaa. Gaafii guyyaa har'aa ka lammaffaa. وكم حرفا يخرج من ذلك المخرج؟ وكم حرفا يخرج منه؟ وكم حرفا يخرج منه؟ حرفي ميقة الرابهري مخرجني إدو بهنساتو كوكوفك أبا جنين جوفين إدو بهنساتو كوكوفك أبا جنين غافي جل قبا خيسات غافي لما فاكرة خيسات يمو قبي ميقة الرابها مخرج إدو بهنسا سنرى قبي ميقة با دفاكا كم حرفا يخرج منه؟ جوفي سنرى جوفي مخرج جوفي توكوش سنرى قبي ميقة با تولي تخرج منه أحرف المد الثلاثة مال جتودا قبين مدي سدنتو الرابها حرفي مدي سدنتو الرابها حرفي المدي مالك تيمو اتقفني غافي التانو كيسا أرمي تخرج منه أحرف المد الثلاثة حرف مدي سدنتو الرابع تولي غافي التانو غافي سدفة ما هي أحرف المد؟ ما هي أحرف المد؟ قبين مدي مالي سن قبين مدي سدنتو الرابع كجنة سن قبين مدي هو مالي دفاكا قبين مدي مالي نمي مرتون بيكا درسي سدد تفبرتا تولي هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها ألف سكونة كفتحان يسيد رجل والواو الساكنة المضموم ما قبلها واو سكونة كضمان يسيد رجل والياء الساكنة المكسور
ما قبلها ياء سكونا ككسران إشي درتر حرف مدي جتشون قبيتن سدي قبي مدي حرف مدي قبي مدي كجنو قبي سدي كأولاغا لما قبض توكو إنو ألف لما فان إنو واوي سدفانو إنو يادا أولاغان إساني هو مالي جري مرتو سكونته أولاغا إساني توكو مالين جري مرتو سكونته tole ulaagaa tokko irraa maqaa dhoofne ulaagaa lama qabanii ulaagaan lammaffaa ka alifaa maali fathaan isa dura taru tokko maali jennu sukuuna ta'uu jenna ka lammaffaa maali fathaan isa dura taru ulaagaan lammaffaa ka waawuu hoo maali dammaan isa dura taru ulaagaa lama qaba jenneen lamaan keessaa tokko sukuuna ta'uu qaba waawuun lammaffaa ammoo dammaan harfiin isa dura jirtu dammaa tahuu qabdi. Harfiin waawii sukuunaa san dura jirtu dammaa tahuu qabdi. Maal ta'uudhaaf? Harfii maddii ta'uudhaaf jarri kun. Yaan hoo ulaagaan isaa maaliidhaa? Sukuuna tahuu qaba. Akkuma jara kaawwanii sukuuna tahuu qaba. Ulaagaan lammaffaa isaa hoo maali? Kasraan isa dura taruu qabdi. Harfiin isa dura jirtu harfiin osoo isa bira gahuun dura geenyu sun kasraa tahuu qabdi jechuudha. Ulaagaa kanneen yoo guuttatan ulaagaa lamaan kanneen yoo guuttatan qubeen sadan kun harfii maddii jedhaman. Harfii maddii eessarraa baatiree? Jawfii baati. Jawfii jechuun laalamma baa yoo jenne amma alifni sulaa buu waawii san laal biyyaan sun dheeressituun kunniin maddii jechuun dheeressuudha. Dheeressituun kunniin eessaa bahanii laal kokkee gara gadhaanu kana kaanii banaa kana keessa gadi dhufan jecha. Akkasuma deema baa akkuma laal afaan banteetti baa buu waawin kun eessaa bahaa jirare bii onama duuba kanarraa ka'ee kokkee gara gad aanu gara garatti aanurraa ka'ee haga afaanitti deema jecha. Jawfii jechuun akkasii jecha achirraa baha. Gararraa baha jennaa jecha. Makrajni jawfii makrajni garaa tokko qofa. Tokkocha san irraa harfii meeqatu baha? Qubee sadii. Qubeen sadiin sun eenyuun fa'a? Harfii maddii sadan. Harfiin maddii sadan eenyuun fa'a? Alifa sukuuna qabu ka fathaan isii dura jirtu. Yaa sukuuna qabdu ta kasraan isii dura jirtuu fi waawii sukuuna qabdu ka dammaan dura jirtuudha. Tole amma gaafii itti aanu dabara. Gaafiin itti aanu kan makhrajan fil halqi. Qubeen afaan arabaa bakka shanii baati jenne. Shanan keessaa tokko dubbanni jawfiidha. Makhraja tokko qofa qaba. Makhraja sanirraa qubee sadiin maddiittu baha. Ka lammaffaa ammoo halqii kokkee ka jedhamu. Kokkeerraa makhraja meeqatu bahaa jedhaa jirra. Tole gaafii kana. Kan makhrajan fil halqi. Halqirraa makhraja meeqa baha? Iddoo bahiinsa qubee meeqatu jira halqii keessa? Lafaa ka. Iddoo bahiinsa qubee meeqatu jira halqii keessa? Tole. Fil halqi ثلاثة مخارج. Kokkeerraa iddoo bahiinsaa sadiitu jira. Kokkee keessa iddoo bahiinsa qubee sadiitu jira. Makhraja sadiitu jira. Walii galee? Kokkee keessa iddoo bahiinsa qubee meeqatu jira? Sadiitu jira. Tole. Gaafii itti aanu dara. وكم حرفا يخرج منه كوكرا حرفي ميقة بحري دفع كوكرا حرفي ميقة دفع ايه حرفي جاحتها وتخرج منه 6 أحرف وتخرج منه 6 أحرف وبيجاته بح تولي مخرجني كوكي كيسا سدي جنيني سدن انو فا دفاكا
إيه أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. إيه أقصى الحلق jechuun fagoo kokkee irraa gara garatti aanu jecha. Kokkee cinaa gara garatti aanu. Wasaxal halqi jechuun ammoo walakkaa kokkee jecha. Adnal halqi jechuun ammoo dhihoo kokkee jecha. Kokkeerraa gara afaanitti as dhiyaatu. Kokkeen darajaa sadiitti irraa baati qubee. Kokkee keessaa qubee darajaa sadiitti irraa baati. Tokko gara gadii gara garatti aanu. Tokko ammoo jidduu. Kun ammoo gara afaanitti asaanuu ba'a. Kokkee keessaa darajaa sadiitti baati qubeen afaan Arabaa. Tole jarri kunniin qubee meeqa meeqa qaban? Qubee lama lama qaban. Aqsal halqi fagoo kokkee irraa harfii meeqatu baha? Harfii lama baha. Eenyuun fa'a? Alhamzatu wal haa. Hamzaadhaa fi haadha. Hamzaa fi haan eessaa ba'an? Kokkee keessaa gara garatti aanuu bahan. Aqsal halqi ka jedhamu kokkee keessaa gara garatti aanuu bahan. Tole wasaxal halqi jidduu kokkee ka jedhamu kana hoo harfii kamtu irraa baha? Al-aynu wal haa. Aynii fi haa, haan haa jiin bira jirtu, haan jiimiin bira jirtu sanidha. Haa. Aynii fi haan walakkaa kokkeetii bahan. Walakkaa kokkeetii harfii eenyu fa'a baha? Aynii fi haadha. Akkana. Tole. Dhihoo kokkeetii hoo kokkee gara afaanitti as aanu kokkee mata'ee gara afaanitti as aanu kana hoo eenyutu baha? Harfii lama lama jenne gaafa durayyuu. Tole eenyu fa'a? Al-ghaynu wal khaa. غيني في خاد. العين الغين والخاء. كوك الراجرة أسآن أدنى الحلق كجرى مكان الرائين من فابها الغين والخاء. كوبي غيني في كوبي خاجب جرت النيل لما ولين بعني. تولي أما ولي قالت والنار أبرني waan muraasa kan ammoo sirri qabatuu qabdan. Tole maal baranne? Makrajni joofii meeqa? Takka jenne. Qubee meeqatu irraa baha jennaan? Sadiin jenne. Harfii maddii sadan jenne. Harfiin maddii eenyu jennaan? Alifa, waawi, yaa, sukuunaati jenne. Jarratanii yoo sukuuna taate harfii maddii jedhaman yoo ulaagaa lammaffaallee qabaatan. Ulaagaan lammaffaa ka alifaa maali? Fathaan dursu. Waaw hoo maali? Dammaan dursu. Yaan hoo maali? Kasraan dursu. Ta'anii kanneen guuttatanii yoo sukuuna ta'an harfii maddii jechuun jira. Harfiin maddii kun eessaa baaree? Jawfirraa bahaa. Ka biraa hoo maal jenni? Kokkeen makraja meeqa qabdii jenni? Makraja sadii jenni. Iddoo bahiinsaa sadii jenni. Harfii meeqatu irraa baha jennaan? Harfii jaatu irraa bahaa jenni. Makrajni kokkee sadan sun eenyu fa'a jennaan? Aqsal halqi, wasaxal halqi, adnal halqi jenni. Kokkee gara achi fagaatuu fi jidduu kokkee akkasuma kokkee gara as dhiyaatu jenni. Kokkee gara achi fagaatu harfii meeqa baha jenni? Hamzaa fi haa jenni. Jidduu kokkeetii maaltu baha jenni? Aynii fi haa jenni. Kokkee gara as dhiyaatu ammoo maaltu baha jenni? Ghaynii fi haa jenni. Afaan Arabaatiin maal jennee dubbifnee? Kam makhrajan fil jawfi makhrajun waahid. كم حرفا يخرج منه أحرف المد الثلاثة. ما هي أحرف المد؟
هي الألف السكينة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. كم مخرجا في الحلق؟ في الحلق 3 مخارج، وهي أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. وكم حرفا يخرج منه؟ يخرج منه 6 أحرف، تخرج منه 6 أحرف. من أقصى الحلق حرفان، الحمزة والهاء. من وسط الحلق العين والحاء. من أدنى الحلق الغين والخاء. هكذا إن شاء الله ربنا على في سوء جبات